Akkam nagaya hordoftoota Oromoo Samsung nagaa keessanii baga jiraatanii baga har'a geessan. Okay, baga nagaan dhuftanii sun hundi keessan. Egaa hordoftoota keenya har'a kan isinitti agarsiisnu wayin barnoonni keenya kan har'a akkaataa fuula Facebook keenya irratti follower haala kamiin akkamitti dho'ifanna, follower san haala kamiin akka nu qofti arguu dandeenyu hima akka namoonni hunduu argan gochuu dandeenyu har'a ka wajjin ilaallu ta'a. Ammas yeroo suuraa tokko wayim viidiyoo tokko fuula Facebook keenya irratti maxxansinu bifa olaanaa ta'een bifa qulqullina olaanaa qabu jechuu kootiin HD qabuun haala itti maxxansuu dandeenyu suuraas yoo ta'e quality bareedaadhaan HDdhaan haala itti maxxansuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Erga gara barnootichaatiin darbuun duratti warri haaraa taatanii har'a gama YouTube channel kanaa dhuftan subscribe gochuun akka eegaltan kabajaa jaalalan isin beeksisna. Akkasuma viidiyoo keenya like share gochuus akka hin irraanfanne garumaan dhamsa keenya. Egaa gara barnooticha keenyatti yeroo deebinu yeroo takka Facebook keessan ni galtu. Erga haala kanaan Facebook keessan irra galtanii gara tuqaa sadan garanaa kanarratti dhuftu. Tuqaa sadan gara harka mirgaa kanarratti yeroo takkaaf ni cuqastu. Erga si gadi buutu bifa kanaan yeroo gadi buutanii setting and privacy bakkeetti irratti ni cuqastu. Erga cuqastanii gidduu irratti setting si'eetu irratti ni cuqastu ammas yeroo tokko. Erga haala kanaan cuqastanii ammas xiqqoo gadi buutu. Media and contents bakkeedhu kanarratti yeroo takkaaf ni cuqastu. Erga haala kanaan cuqastanii isa upload photos in HD jedhu kanarratti yeroo takkaaf bakka mallattoo fuulduraa kana isii bantuu tana yoo of haala kanaan jiraatte isin ammoo on gochuutu isinirraa eegama jechuudha. Maaliif viidiyoon isin suuraan isin maxxansitan bifa qulqullina olaanaa akka inni qabaatuuf jechuudha. Bakka kana on gochuun dirqama ta'a. Haala kanaan on gootu inni gara gadii irratti argamu upload videos in HD jedha. Isa kanammoo viidiyoon isin maxxansitan bifa quality olaanaa qabuun qulqullina olaanaa qabuun akka maxxanfamuuf isa kanas yoo dura akka of jiraate bakka kanarrattis on gootu jechuudha. Egaa amma kana xumurree baanee jirra. Mee amma profile keenya irra deemne. Fakkeenyaaf follower kana haala argitan kanaan follower Facebook kootii kana amma nam hundaatu argaa jechuudha. Amma dho'ifachuudhaaf an yeroo takka edit profile bakkeetu kanarratti cuqaasa. Erga edit profile kanarra cuqaase xiqqoo gadi bu'a. Erga gadi bu'e as bakka followed baay'eetu kanarratti yeroo takkaaf ni cuqaasa. Erga haala kanaan inni isin dhufe xiqqoo gadi buutu jechuudha. Xiqqoo gadi buutu yeroo gadi buutan haala kanaan mallattoo si amma followed gara duuba irratti argamtu kana mallattoo kana irraa balleessitu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo akka namni argu hin feene wayim akka inni achirratti akka hin mul'anne barbaadan bifa kanaan right jalqaba irra turte kana irraa balleessitu jechuudha. Haala kanaan erga haala kanaan irraa balleessitanii bakka save tana yeroo takkaaf ni cuqaastu jechuudha. Erga haala kanaa yeroo save gootanii cuqaastan if duuba yeroo deebi'u dura bakka kanarratti follower keenya mul'ata ture hamma hin jiru jechuudha. Okay, hordoftoota keenya barnoonni har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga amma nu hordofaa turtanii waan hordoftaniif baay'ee isin galateeffannaa galatooma. Akkasuma viidiyoo keenya like share akka gootan kabajaaf jaalalaan isin beeksisna. Hanga barnoota birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.